جدسون تيتيمي والله وبالله نمتك جتشتك خيسان قبو جتشي إني خيسا قبو بونتو بكن انجيسان صبري جي تقلفة ملي جتشي إني خيسا صبرينا خجاو قوفا ملي أبدا جتشتك نمتك خيسان قبو and is the chaff surface his thing قبو Okay. ilma Oromoo guddina isaatis nin fedha garuu odoo waan takka naa kenni jedheen an gaafatin fuudhee ittiin sirbuu isaa na aarsa ammallee immoo ittiinis baga sirbe haa jennu maana sirbi kun kiyya jee akka fi burqisiisetti dubbachuu isaatu na aarseen sirbi kun kabaase anaa miti abaluu jee maqaa kiyya sammaa awwaale odoon hin du'in haya zamano Nasir walli isaa turaadha sangubbaan nama qaroodha beeyyiidha namni kuni nama gargaaramu qabu nama isuma kanaa jajjabeessuu qabu nu keessaa isa tokko artistii turaadha jabaadha haa ta'u wallee tana akkamitti sirraa dhaggeeffatee dandeenyaa jee isin jeeti moo akkamitti qabachuu dandeen yeroo hedduu deddeebi'ee mee walleen sunnatti toltiinaa ji'inaan jaa an fuudhee deemanitti yaanne maybe Record godhate mobiilaan ani gaa ijaan hin argu inni riikardii godhachuus danda'a maaltiin beek garuu immoo riikardii godhate je'eetiin yaada akka nama tokkotti. Okay, mee wallee san jee faa dhaggeeffatanii akkam turte Koi ibsa. Jaaladhe boontuu sirra dhaggeeffadha. Jaaladhe boontuu sirra miidhame garbaa jaalalaa seenee keessa lime wayyaa danna goote wayiin si hime jiruu namarraa bahee awwaalame. Kan guubate beeka gubaa jaalalaa galkan gadinchi. Kan guubate beeka gubaa jaalalaa. Halkan gadin ciisu ta'aatiin bula yeroo meeqan fiigee qabadha hulaa akka waan isiin tun hulaarra jirtu halqaamaan gachiisullee qalbiin narraftu maaf taatee aboontu maaf naarrifattu ni dhageessaniimi dhagaa jiru maal taatee aboontu maaf naarrifattu mal namni kakeeti garaa jabaatu si jaaladhe boontu sirraa miidhame garbaa jaalalaa seenee keessa lime wayyaa danna goote wayiin si hime jiruu namarraa bahee awwaalame. Kajaw anaatu mataa kiyyaan baasee uume dachaas yeroo hedduu natti deddeebi'ee siru kana qofaa miti walleen inni itti maraate wallee tiyya keessa. Jaalalti teenya taganama tan onnerra saarte ta'uumama faradaan nundi hiiguu ilmi namaa jaalalaan jireenyi keenya cimaa ilmi namaa tola yaadanii addaan nu yaasuuf dhaabbatanii jettee namaa hin caqasinii qabaa jabeessi nan darbinii adawwiin nu seentee nun diiginii kajaw. Sirba kana itti maraateen gizee hedduu natti deddeebi'ee sirbuma sannaa wallisinaan jaa an garuu numa jaalate jeetu wallisaaf malee akkana fidaa jeeyyan garuu odoo haalan jaalate naa kenninaan jee ilma namaatiif waan hin kennine hin qabdu ilmoo ifii dhaltee uni kennitaa nin kennaaf ture wallaahi nin kennaaf immoo maqaa kiyya awwaaluu kana wanni na aarse haga ammatti haalan mata citanatti ta'e. Zabana amma tanaa keessatti wanni nama jalaatanii bayaniin takkan jirtu. Tak. Dhageessanii mi uummata? Tokko kana. Mee jechaas as keessatti jecha tokkon uume yoo jee haa fidu. Dachaas ol deebisa. Dachaas inni ol deebii Yaa dachaas ol nu deebii. Inoo si dhiiraa kootu abbaan sirbaan isaa jira dubbadhuutii takka lakkii jeeni takka. Laal
ifdhaamocha tokko malee itti dubbadhaa dachaas ol fida. yaa okay dachaas kabajaa bakki banaadha ol deebi obboleessa keenya baay'ee galatoomi bakka siibannee jirra obboleessa keenya oottu as jalan jiru nuti osoo abbaa kana beekne akkuma har'a akka inni gargaaramuuf laffaanee karaa dheeraa meeqa deemnee dachaas fuunee abbootii qabeenyaa fi wallistoota isii dura lafa bira finnee akka gargaaran godhan kana osoo kanallee abbaa ta'uu isaa beekne akkasuma gargaarsifnaa jechuudha. So dachaas ammallee carraa ni qaba. Carraa maalii dhugaa nutti himee gara hojii isaatti sirbi silaa'uu isaa harka jira itti deemuudha. Amma namni wanni galuu fedhi guddaani tokkoffa wanni kuni akka zamaanoo waan kana jala qoratee ooma kanaa oo zamaanoo fidee nothing. Guutamaaji Naasir kaleessa gurbaan tokko interview si goone viidiyoon harka eedaa bee kalee. Godee viidiyoo isaa waraabee maxxanse viidiyoon isaa guutamaa keenya artistii kana profaayila isaa jala seentanii ilaaluu dandeessan tokko. Bakka kanatti lammaffaa. Gurbaasan tuna mul'iseewu san dura karaan itti dubbii tana dhugaa ishiidhaa baasu dhabee odoon taa'u jiru gurbaan dhufee na gaafatee gadhiisi. Takka naajaa. Lammaffaa kijiba biraa gurbaan kijiba biraa ka dhufee OBN irra kijibee OBN mataa isaatu dogongorsiise kuma takka qaba. Laal gurbaa kana waa hedduu dho'isine. Waa hedduu ijoolleen teenya tuni wal xiqqeessan nuun jaan gijaa hunda miidiyaa irratti dhufanii maqaa nuu baasanii waan mafa isin dalagaan teessa waluma xiqqeessu namni waa kijibu namni nama zollomu haa xiqqaatu isin waluma maarree gootan nuun jaan nuti ansan keessan jiru ani nin gargaara akka nama tokkotti dheeraa Naasir dabalatee nuti rakkataa nama miskiina biyya keenyaa Naasir akka gartee artistii osoo ta'in akka nama gartee qaroodha beeyyii tokkotti mal haga mana hunda ijaarutti gargaaruun turre raashina gargaaruun turre akka dadhabbii gargaarsaan ta'in tokkotti namni kun fadhii gargaarsaaf akka amman dhufin dhugaa dabdee tanaa jecha namni kun dhufe miidiyaan keenyaa rakkoo qaba tokko farratti nama tokko background isaa osoo qoratiin baasuudhu sirrii miti abbaan haqa kanaa isa kana tasabriinaa jaalatuutiif himaarree sun dhimma keenyaa miti. By the way, sagantaa dhayin sinqa baggota ka zamaano walli saadhaan hin yaamne OBN waa'ee sagantaa yeroo jaalalaa irratti dhiyaate Sabriinaan ni beekti sagantaa yeroo jaalalaa nama bo'oo fi qaboo hunda achirra ni dhiyeessan kan isaan itti yaaman isaatu dhufee achirratti of keessa haasa'e malee waa'ee jaalala Sabriinaatti hin yaamame right? amma yeroo takka laali asumattuu waa'ee jaalala san nurraatti dhiisaati amma waa'ee kanarratti zamanoo carraan akkamii nama 1700 asirra jira dachaasi waliin sirba kee guutuu naa istiidiyoo si baasa irraa kafalee aga dooraala kuma takkatti illee jee nama 500 irratti waadaa galee jira dachaas yoo dhuftee irratti hin dubbatin an sirba nuuree guutuu maallaqa saniin waadaa sii galee achi garagalchuu kiyya qofa naa beeka kana asirratti wanti beekuu qabdu. Waan waadaa sii galee san guutuu nuureedhaaf hin godhaa kana sammuu ta'etti yoo dhuftee waan kana asirratti haqa jiru lafan kaa'in. Furada jarra. Zamano okay ya galatoma. Zamano akkamtu jirani beeytani amma laali. Dhimmi amma akkam tahe abbaa keenya kana gartee haqa isaa isuma dubbanna nuti dachaas nama shabaaba tokko nama waxaatiidha. Nama fayyaa jahan qabu. Duraani jaalalaan miidhamee sirba bareedaa qabaa. Dandeettiillee cimaa qabaa. Janneeti hundi keenya duraanii mucaa kana edalee wal mari'achaa turre bilisummaa fa'aa hojii mana kiyyabannee gargaarsa isaarratti xiyyeeffachuudhaaf. Amma dachaa ol bahee sirba kana akka inni isa jalaa fudhate himu galee ol bahee abbaa keenya kana nama guddaa kana agartee miti. Ijoolleen nyaattiin affeelee abbaa shan. Nuti godha dubartaayyee. Dhufee dura jalqaba dhiifama gaafatee Oromoos dhiifama gaafatee niin balleesse Oromootiyyee wanni jiru kana jee lafa kaayu obboleessi keenya yoo kana dide immoo nuti har'aas boruus abbaa keenya hojii jirra maqaa isaatiin illee waayyaamu abbaa keenya isaa hojii jirra uummanni Oromoo guutuun Sabriinaa illee gaafa Sabriinaa keessaa dhiifna yoo jenne ijoollummaarraa hin jaallachaa ture jee namni dhugaan tuni ni turti malee numa baadhiisnii galee saniifuu waan dubbannu jiru haasawa dachaas booda waan murteeffannaa ani miyuutiin godhan. Dachaas dhufumaan qabu. Amma carraan akan nameenaa dubbata akkan beekumsa hin qabnetti waan dhaga'uu barbaachisaa dhaga'eenyee jira Oromoon hundi dhageessee jirti sirbii akka isaa ta'e dhaga'eemee jira yoo dachaas nin jaaladhee baasuun fadha yoo jee
homaa inni nama dhorkatu miti isa kanas inni mataan isaatu gargaarfamuu barbaada akka nama takkatti isuma haa gargaarru dachaa sirba yoo fedhe oromoonni yoo sirbii keessaa ta'uu amane ni baasa yoo sanin ta'in abbaan sirbaa as jira maaliif dachaas jedhamaa oola inni nu as jira inni mataan isaatu gargaaruu barbaachisama. Yaa qabxii ijoo tana godhachuu qabna nuti isinii galee. Dachaas dhibaan deema takkaffaa dachaas anaan guyyaa dura dhufe warra galamsootii naan jee deebee intarbii gubbarratti warra biyya karaa qobbootii jee deebee ammas kijibaan namatti dhiyaachuun gaarii miti takkafarratti. Aya waan kana goona. Daqiiqaa 10 qabnaa dhaggeeffadha. Tadachas Daqiiqaa 10 dubbannaa dhaggeeffadha. Anis taatse Zamaanonis daqiiqaa 10 qabnaaf. Daqiiqaa 10 booda waa'een gargaarsaa fi namoota nuti xiyyeeffannee guutuun gara jaarsa kanaa deebi abbaa keenya kanaa dhaggeeffadha. Daqiiqaa 10. Fayyade. Daqiiqaa 10 qabnee fi jirra. Daqiiqaan tun amma 58 nu qaba. Daqiiqaan tun 58 tana booda daqiiqaa 8. Zaafurii fi daqiiqaa 8 hoggaa ta'e booda ammarraa eegallee sadarkaa abbaa keenya kana gargaaru. Daqiiqaa qabu barbaachise bilbila niin qabaa murtee guutuu bilbilaan dawwalee yaamuun hin danda'a maaltu kana hunda fide. Ni dhagaa Mobaayila lama qabdaan waan irratti dawwale waa'ee ni jira. Irratti osoo sin dhageessaniitu nama irratti dawwala okkee. Dawwale. Indee. Dawwale irratti. By the way, Sanii. zamaanoo keenya maraataa keenyas jala qotuu hin barbaachisu beektaa. Amma maal godhuu qabna beektaa? Abbaa keenya nuuree kana. Maaliif akka nuti nama isaaniif hinaafu maaliif hinaaftaa jira? Maaliif hinaafan? San gubbaani hayyaa haa dubbannu hattuudha mana namaa cabsa bilbila namaa fuudhee badde mana namaa cabsa jaartiif ilmoo qaba. Maalosh. Maalosh. Ni sinaaf san ni shaffannaaf wasaffaraa jee rabbiin. Ayyee. Murtii guutuu Ayyee. takkitti carrannaa kannaa. Dubbadhu boodeera. Asirraa ni beektan. Niitoorkii keetti guutama. Sirriitti beekaa. Kanaaf dachaas sagalee ni qaba dandeettii isaa kana immoo karan taane ibsatuutu dogoggora malee akkamitti isa kana waan naasiroo kana dhaalchinnee dhaloota dhufuuf dabarsina kan jedhu isa jajjabeessuu qabna malee amma dogoggora guddaa kan jiru. Dogoggora jiim galchaa jaan. Jiim ajandaa fuunee dhagaa. ajandaa fuunee wal diigoo sun taane isa kanas dogoggora isaarraa amanee akka fudhatu godhu lammaffaa naasiroo jechuun nama dandeettii adda addaa qabu koomadiidhaa sirballee nama sirbu nama waa hedduullee nama qofachiisuu jiru